Akkam jirtu daawwattoota Gamee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo sadii kanan guyyaa irraatiif isiniif qabadeen isinitti himaa haga dhumaatti na waliin tura. Jalqabarraa hangafoota oduu isinitti himuun itti aansuudhaan bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Odeeffannoo keenya jalqabaati. Ibidda Ameerikaa kutaa bulchiinsa kibba Kaalifoorniyaa magaalaa Loos Aanjalesitti qabate hagammaatti dhaamsuun hin danda'amne. Ibidda kana dhaamsuunis humna ogeessota ittisa balaatiin ol ta'uu isaa irraan kan ka'e hidhamtoonni manadhaa jiran dhibbootaan lakkaa'aman illee manadhaa irraa ba'uun duula balaa ibidda kana ittisuu irratti akka hirmaatan taasifamee jira. Hagammaattis balaa ibiddaa kanaan lubbuun namootaa darbee qabeenya hedduunis barbadaa'ee namoonnis qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Seenaa Ameerikaa keessattis balaa ibiddaa cimaan haga kana ka'ee hin beeku jedhamaa jira. Dhimma kanarrattis miidiyaalee gurguddoon maal jechaaru balaan namaaf qabeenya irra ga'e sagami kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya lammaffaatiin pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammad kaleessa gara Itoophiyaa dhufuun muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad wajjin mari'atanii jiru. Yeroo pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaa dhufuun mootummaa Itoophiyaa waliin marii taasisutti ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa immoo gara biyya Gibsii deemuun aangawoota olaanoo biyya Gibsii waliin akka mari'achaa turan himamee jira. Itoophiyaa fi Somaaliyaan yeroo dhiyoo asitti rakkoo dippiloomaasii keessa turuun isaaniin yaaddatama. Marii isaanii kaleessaatiin pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammadii fi Dr. Abiy Ahmad maal mari'atanii maal irrattis waliif galan kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya sadaffaatiin nama siyaasaa beekamaa kan ta'e obbo Bulchaa Dammaqsaa sirni awwaalcha isaanii guyyaa irraa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Dhimma kanas kanaan isinitti himu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gamee Miidiyaa chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa argattu. Kanaafuu chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu waliin turuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu jalqabaatiin ibidda Ameerikaa kutaa bulchiinsa kibba Kaalifoorniyaa magaalaa Loos Aanjalesitti qabate hagammaatti dhaamsuun hin danda'amne. Ibidda kana dhaamsuunis humna ogeessota ittisa balaatii ol ta'uu isaarraan kan ka'e hidhamtoonni manadhaa jiran dhibbootaan lakkaa'aman illee manadhaa irraa ba'uun duula balaa ibiddaa kana ittisuu irratti akka hirmaatan taasifamee jira. Ibidda kibxata darbee muddee 29 bara 2017 Loos Aanjalesitti qabate amma qabeenya hedduu barbadeessaa jiru kana ittisuuf namoonni manadhaa irraa ba'anii ittisa ibiddaa kanarratti hirmaachaa jiranis guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Hagammaattis hidhamtoonni 939 ol manadhaa irraa ba'uudhaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti akka hirmaachaa jiran miidiyaaleen gabaasaa jiru. Hagammaattis yeroo torban tokkoon guunne keessatti manneen 10,000 ol kan gubee barbadeesse lubbuu namoota 16 kan balleessee fi lafa hektaara 37 ta'us kan gubee balaan ibiddaa kun qaamoleen ittisa balaa kumaatamaan irratti hirmaatanis hagammaatti ibidda kana to'atanii dhaamsuu hin dandeenye. Sababa ibidda Ameerikaa Loos Aanjeles keessatti mudate yoo xiqqaate namoonni 16 du'uun isaanii mirkanaa'e namoonni 137 ol ammoo manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Mannii fi qabeenya namoota hedduus gara daaraatti jijjiiramee jira. Tattaaffiin ibidda to'achuuf godhamu itti fufus ibiddichi to'annaa mootummaa fi qaamolee ittisa balaa Ameerikaatii ol ta'ee jiraachuun isaas gabaafamaati jira. Ibidda cimaan kun Ameerikaa keessatti naannoo beekamaa ta'ee fi kabaja guddaa qabu naannoo fiilmiiwwanii fi sagantaan TV itti hojjetaman naannoo Hooliwuud jedhamuun beekamuttis dhiyaachaa waan jiruuf guyyoota dhufan keessatti maaltu akka ta'u tilmaamamuun kan hin danda'amne ta'us jiraattonni akka baqatan yookiin bu'uuf akka qophaa'an itti himamuusaa BBC'n gabaasee jira. Hidhamtoonni manadhaa irraa gadhiifamanii ittisa balaa ibiddaa kana irratti hirmaatanis uffatuma isaanii seeraa kan sirreeffamaa seeraa ta'uu isaanii agarsiisu uffatanii ittisa balaa ibiddaa kana irratti akka hirmaatan beekamee jira. Dabalataanis hidhamtoota seeraa kanaaf gatiin dadhabbii isaanii miindaan guyyaa guyyaa akka isaaniif herreegamu mootummaan Ameerikaa beeksiseetu jira. Balaa ibiddaa kanaan hagammaatti namoonni lubbuun isaanii darbe 16 akka guute miidiyaaleen kanan gabaasaa jiran yoo ta'u haga balaan kun hin to'atamnetti lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka deemus ni tilmaamama. Balaa ibiddaa to'atamuu dadhabe kanaanis hagammaatti namoonni hedduun qe'ee qabeenya isaanii irraa kan buqqa'an ta'us dabalataanis namoonni garaagaraa 200,000 ta'an bakka jiraatan irraa buqqa'anii gara biraa godaansifamuuf akka qophaa'an itti himamee akka jiru BBC dabalatee miidiyaaleen gabaasaa jiru. Balaa kanaan jalqaba namni du'uu kan jalqabe gaafa amusii darbe yoo ta'u gaafas lubbuun nama lamaa darbe ergasii guyyaa guyyaanis lakkoofsi namoota du'anii dabalaa kan jiru yeroo ta'u ibiddichi ammas ittuma fufee jira. Qaamonni tokko tokkos balaa kana duuba harka namaatu jira. Jalqaba ibiddichaa namatu qabsiise jedhanii kan amanan yeroo ta'u namoonni kaan immoo balaa uumamaati jedhanii amanu. Poolisiin Loos Aanjelesis nama tokko kan ibidda kana jalqaba isatu qabsiise jedhanii shakkan to'annoo jala oolchuu isaanii beeksisaniitu jiru. Balaan kunis jiraattota Loos Aanjeles namoota beekamoo fi aktoroota fiilmiillee manaa fi qabeenya isaanii kan dhabsise yeroo ta'u balaan kunis seenaa Ameerikaa keessatti balaawwan Ameerikaa gatii guddaa baasan keessaa tokkodha jechuudhaan himamaa jira. Haga gabaasni kun qindaa'ettis balaan kun kan itti fufu taanaan qabeenya Ameerikaan sababa balaa kanaa qofaan dhabdu gara doolaara Ameerikaa biliyoona 200 akka tilmaamamu himamaa jira. Odeeffannoon kibba Kaalifoorniyaa irraa ba'aa jiru akka agarsiisutti hammi ibiddichaa kan kanaan dura irra hir'atee jira. Kunis haga tokko abdii nuuf kennee jira kan jedhan yeroo ta'u qaamoleen ittisa balaa tokko tokko hanqinni bishaanii isaan mudachuun ibiddicha dhaamsuuf illee bishaan gahaa ta'e dhabuun kan himamaa jiru yeroo ta'u erga hanqinni bishaanii mudatees naannicha
keessatti wal dhabdeen siyaasaallee ka'aa akka jiru beekameetu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa tibbana filatame Doonaald Tiraampis bulchaan Kaalifoorniyaa aangoo gadhiisuu qaba jedhanii qeeqa isaan irratti kaasanii jiru. Ajajaa kutaa ittisa balaa ibiddaa kanaa kan ta'e Antoonii Maarool gaafa kamisaa hanqinni bishaanii mudachuusaa gabaasni qaqqabe hin jiru jechuun kan waakkate yeroo ta'u, haa ta'u malee konkolaattonni ittisa ibiddaa bishaan dhabuu yeroo waliif gadi socho'an mul'atanii jiru. Daawwattoota keenya oduu itti darbaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Oduu keenya ittaanuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammad guyyaa kaleessaa gara Itoophiyaa dhufuun mootummaa Itoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Wayita isaan Finfinnee seenanitti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad simannaa akkan isaaniif taasisan yeroo ta'u, dhimmoota hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan walitti fiduu irrattis mari'atanii waliigalteerra kan ga'an ta'uu isaanii beeksisanii jiru. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru erga Itoophiyaan mootummaa Somaaliilaand waliin dhimma ulaa galaanaa irratti waliigalteen booda kan laaffachaa dhufe yeroo ta'u, waliigaltee sana booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan akka diinatti wal ilaaluu fi walitti gaarreeffachuu eegaluun isaanii ni beekama. Kanaan wal qabatees mootummaan Somaaliyaa loltoonni Itoophiyaa biyya koo keessaa bahuu qabu jechuudhaan ibsa baasuun ishiillee ni yaaddatama. Wal dhabdee kana boodas hooggantoonni biyya lameenii biyya Turkii Ankaraatti gidduu seentummaa mootummaa Turkiitiin mari'atanii waliigaltee irra ga'anii turanii. Ergasiis ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gara Somaaliyaa deemuun gita sheema Somaaliyaa waliin mari'achuun loltoonni Itoophiyaa kabachiisa nagaa Somaaliyaa keessatti hirmaachuu akka itti fufan waliigalanii kan turan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa immoo dabalataan pirezidaantiin Somaaliyaa tasa gara Finfinnee dhufuun Dr. Abiy Ahmad waliin marii gaggeessuu isaanii miidiyaaleen gabaasaaru. Waajjirri muummee ministeeraa dhimma marii kana irratti ibsa baasee jiruun marii isaanii kana keessatti hariiroo biyyoota lameenii cimsuun wajjin hojjechuu irratti qaamolee naannoo kana irratti hidhannoodhaan socho'an waliin ittisuu fi waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuu waliigaluun isaanis beekamee jira. Dabalataanis biyya Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu hariiroo biyyaa qofa osoo hin taane hariiroon sabootaallee kan jiru ta'uusaa kaasuun hariiroo uummata Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru cimsuufis waliigaltee irra ga'amuun ibsamee jira. Kana qofas osoo hin taane waliigaltee hooggantoonni kun lameen irra ga'aniin ambaasaaddarri Itoophiyaa Somaaliyaa irraa ari'amee ture gara Somaaliyaa Moqodishootti deebi'uun hojii isaa akka itti fufus waliigalteen irra ga'ameera jedhamee dubbatamaa jira. Dabalataanis hariiroo biyyoota lameenii waggaa tokko laaffatee ture bakka turetti deebisuufis waliigaluun isaanii odeeffannoon waajjira muummee ministeeraa irraa bahee agarsiisa. Oduu keenya sadaffaatiin sirni gaggeessaa reeffa gameessa siyaasaa fi ogeessa dinagdee obbo Bulchaa Dammaqsaa yaadannoo injifannoo Aduwaatti guyyaa irraa gaggeeffamee jira. Sirna gaggeessaa kanarrattis kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee namoonni siyaasaa hedduunii fi hawaasni bal'aan argamanii jiru. Itti aansuudhaan seenaa obbo Bulchaa gabaabseen isinitti hima. Obbo Bulchaa wayita paarlamaatti miseensa turan guyyaa isaan kabajamoo afa yaa'ee jedhanii afaan Oromootiin afaan saaqqatan miseensi biroon hiikaa isaanii dhaggeeffachuuf dhaggeeffattuu yoo hubatan uummata Oromootti garuu gammachuu guddaatu dhagahame. Sababni isaas paarlaamaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo yeroo jalqabaaf dubbatame. Obbo Bulchaan paarlaamaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin gaaffii gaafachuudhaan nama jalqabaa ta'uunis beekamanii jiru. Namni hedduun paarlaamaa biyyattii keessatti haasaa nama ajaa'ibsiisuu fi bohaarsuun isaan beeka. Keessattuu dhimma guddina diinagdee biyyaa irratti gabaasa muummeen ministeeraa yeroo sanaa obbo Mallas Zeenaawii paarlaamaatti dhiyeessanii wal qabate yaadni isaan achi irratti kennan yoomillee taanaan sammuu lammiilee biyya kanaa keessaa waan baduun fakkaatu. Seenaa obbo Bulchaa Dammaqsaa fi haasaa isaan kanaan dura miidiyaalee garaagaraa irratti taasisanii gabaabsee kanan isinitti mutaa. Obbo Bulchaa Dammaqsaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Dirmajjiitti abbaa isaanii obbo Dammaqsaa Sanbatoo fi haadha isaanii aadde Naasee Sardaarraa dhalatanii maatii isaaniitiif ilma tokkichaa fi arfaffaa kan ta'an obbo Bulchaan barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa Gimbiitti, sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Adventistii Kuyyaaraatti hordofaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota isaanii digirii jalqabaa damee diinagdeen qabxii olaanaan eebbifamaniiru. Qabxii olaanaa waan eebbifamaniif Yuunivarsiitii Koorneelitti carraa barnoota argachuun illee barnoota isaanii Yuunivarsiitii Itoophiyaanonni hedduun argaman. Yuunivarsiitii Siiraakiyuuzitti jijjiiramuun damee barnoota diinagdeen hordofuun digirii lammaffaa xumuruun gara biyya isaanii deebi'aniiru. Ga'umsa barnoota isaaniin argisiisaniinis yuunivarsiitichatti badhaafamaa addaa turanii. Obbo Bulchaan yeroo bulchiinsa Haayile Sillaaseetti itti aanaa ministeera maallaqaa bara bulchiinsa obbo Mallas Zeenaawii ammoo miseensa paarlaamaa ta'uun tajaajilaniiru. Kana malees jaarmiyaalee idil addunyaa gurguddoo keessas ogummaa isaaniin hojjechuun muuxannoo dheeraa kan qaban obbo Bulchaan guddina industirii baankii Itoophiyaa keessatti illee gahee guddaa hayyuu gumaachanidha. Kanaan wal qabatees obbo Bulchaan hundeessaa baankii Awwaashii fi pirezidaantii jalqabaa baankii Awwaash turanii jiru. Hayyuu dinagdee beekamaa kan ta'an obbo Bulchaan Dammaqsaa erga bara Haayile Sillaaseetii kaasee buleeyyii Oromoo siyaasa Itoophiyaa haalaan hubatan keessaas tokko turanii. Siyaasicha alaa taajjabuu qofa osoo hin taane keessatti hirmaachaas turaniiru. Haala siyaasaa biyyattii ilaalchisee yaada garaagaraa waltajjiiwwan irratti ibsaniin alatti kitaabota illee barreessuun seenaa beekan dhaloota dhufuuf akka darbu taasisanii jiru. Gaafa barumsa irra turanitti sochii fincila barattoonni mootii Haayile Sillaasee irratti gaggeessaa turan irratti dammaqinaan hirmaachuu irraa kaasee hanga barattoota qindeessuutti kan qaqqaban obbo Bulchaan osoo diinagdee baratanuu nama siyaasaa ta'anii of arganii
Yommuu barataa yuunivarsiitii turanitti mooticha irratti fincilaa turanis garuu dandeettii isaan qabaniin osoo mormanuu ministeera maallaqaatti miindessuu irraa kaasee hanga ittaanaa ministeeraatti muudamuudhaan mooticha tajaajilaniiru. Dandeettiin isaanii yeroorraa yerootti dabalaa fi cimaa dhufuu isaatiin akkasumas mootichis ittamanaa dhufuudhaan boodarratti ergamni cimaan tokko itti kenname dhaabbata biyyoolessaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'uun filatamanii Itoophiyaan biyyoota dhaabbata mootummaa gamtoomaniin hundeessan keessaa ishee tokko ta'uun ishii dhaabbilee idil-addunyaa sanaan booda hundeeffaman keessatti miseensummaaf hedduu rakkachaa hin turre. Dhaabbilee kanneen keessaa tokko kan ta'e baankiin addunyaa namni ogummaa ikoonomiksii fi faayinaansii qabuu fi Itoophiyaa bakka bu'u waan barbaadamuuf yeroo sanatti namni teessoo sanaan malu obbo Bulchaa qofa waan turaniif seenaa Oromoo keessatti waan haaraa galmeessanii mootiin Hayilee Sillaasee seenaan Oromoo akka sirnaan hin himamnee fi afaanii fi aadaan Oromoo akka hin mul'anne gochaa turanis teessoo guddaa kana Oromoof kennanii Oromoo araarfachuu waan barbaadan fakkaata. Carraa argame kana dabarsuu kan hin feene obbo Bulchaan ergamicha fudhatanii waggoota 5 baankii addunyaatti bakka bu'aa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru. Turtiin namni tokko dhaabbatichaaf filatamee waggoota 5 keessatti kan xumuramu waan ta'eef obbo Bulchaan nama biraatiin bakka buufamuuf dirqame. Yeroo sanatti garuu obbo Bulchaan aangoo isaanii xumuranii nama biraatiin bakka bu'uuf yommuu yaadanitti sirni siyaasaa biyyattii geeddaramee jira. Mormiin obbo Bulchaan fa'aa gaafa yuunivarsiitii turan mooticha irratti gaggeessaa turan cimtee raayyaa ittisaa harkatti kuftee jirti. Fincila barattootaa kanatti fayyadamuudhaan gareen dargii aangoo mootichaa guutummaatti dhuunfatee biyya humnaan bulchuu eegalee yommuu barataa turanitti mooticha irratti fincilaa kan turan obbo Bulchaan garuu kan isaan muudee fi ergamatti kennee gara biyya alaatti isaan erge mootii Hayilee Sillaasee waan ta'eef kufaatii mootichaa booda gara biyyaatti deebi'uu hin dandeenye. Kanarraa ka'uunis aangoon isaan baankii addunyaa keessatti qaban xumuramus muuxannoo achirraa argatanitti fayyadamuudhaan gara dhaabbata guddaa addunyaa kan biraatti makamanii yeroo namni hedduun mootummaa dargiitiin biyya isaa keessatti ajjeefamaa jirutti gara biyyaatti galanii biyya tajaajiluu waan hin yaadamne ta'uu kan ibsan obbo Bulchaan sirnichi humnaan ala nama birate ofitti dabaluuf fedhii waan hin qabneef fedhiin gara biyyaatti galuuf qabanis achumaan hafe. Abdiin gara biyyaatti galanii biyya isaan guddistee fi achiin isaan keessa tajaajiluuf qaban karaa taftus hangafaa fi haadha dhaabbilee idil addunyaa hundaa kan ta'e dhaabbata mootummoota gamtoomanitti makamuudhaan sadarkaalee garaagaraa tajaajiluuf carraa argataniiru. Yeroo sanatti Itoophiyaanota dhiisii Afrikaanotni dhaabbata akkasii keessa baay'inaan kan hin mul'anne yommuu ta'u obbo Bulchaaf garuu mana hojii isaanii waggoota 22 ta'uuf dirqamee jira. Obbo Bulchaanii qabsoo Oromoo keessattis gumaacha isaanii cimaadhaan kan beekaman yeroo ta'u bara bulchiinsa Mallas Zeenaawwii illee paarlaamaa keessatti hirmaachuudhaan akkuma Oromoodhaan waadaa galan afaan Oromootiin paarlaamaa keessatti gaaffii gaafachuudhaan nama jalqabaati. Dhimma siyaasa Oromoo keessattis yaadota obbo Bulchaan kaasaa turan isinitti hima. Yaadota obbo Bulchaa keessaa muraasni Oromoon mirga argate malee bilisummaa guutuu hin arganne, mirga abbaa biyyummaa Finfinnee malee bal'inni Finfinnee nu yaaddessuu hin qabu, badii Finfinneen qonnaan bulaa ishee irratti raawwatte ogeeyyotaan qoratamuu qaba, walloo Oromoo irraa fagaate malee Oromummaa hin mulqanne, Oromoon diinagdeen of utubu malee mirguma argatellee bulfachuu hin danda'u jechuudhaan kan beekaman obbo Bulchaanii umurii isaanii waggaa 95tiin du'aan addunyaa kanarraa boqochuudhaan guyyaa har'aa sirna awwaalcha isaanii gaggeeffamee jira. Uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa oduun hagammaatti isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan afaan Oromootiiwwan oduuwwan biyya keessaa biyya alaa kan dhugaa ta'an argattu. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.